Saya son korek terminal dufe. Hal makabata ma biya biya sejuruh tu. Baca batis. Nanti sah mau dibatina. Baca. Nara ke sari mi. Hali terubne si rakisawan turevi. Karena kesat tiga wari korelle mar mati karga cudan dani. Namni le amar namni bayi gara-gara karufe. Bagi isaan qopheessan nama dhibba torba saddeetii kan dhufe gara nama kuma sadiiti saniif rakkooni hedduu obsa keessanii dinqisiifadhaa isin galateeffachuun barbaada. Maaliif? Sagalee nama akkam? Yoon ol ka'ee dubbadhe hoo? Ijoollee tullumannaa jira amma saniif hin gattaa'e. Akkuma jechaa turetti galmi xiqqaate haa ta'u garuu wanni guddaan obsa keessan dura itti aanuu mana bitta inni xumurra injifannoo hangammaa dhiigaan arganne wareegamaan arganne kana sirna abbaa irree buufnee abbaa irree biraa ol hin baafne sirna abbaa irree baafnee biyya akka diigamus hin hayyamne sirba abbaa irree diinee kaalagaa tokko diinee kaalagaa birallee akka nurratti bahu hin barbaanne akkasii miti. Bilisummaa xiqqoo kan kee mul'atte kana kan dhugaa gochuudhaaf sirna itti ijaaruu barbaachisa. Abbaa irree bifa haaraan nurratti ol ba'uudhaaf masalaala tolfatus masalaala san jalaa buusuudhaaf mootummaa uummataa dhaabuu qabna. Nama simbira wareegame beeytaniimi? Waan keessa dabarre beeytaniimi? Qoosaatti as hin geenye. Kanaafuu wanni guddaan duula itti aanu kana keessatti filannoo injifannee uummanni keenya ganda isin keessaa dhuftanii fi finfinnee isin keessa dabartanitti illee mootummaa uummataa yaadu bakka bu'oota naatoo uummataa qaban filachuu qaba. Kanammoo akka godhuuf filannoo itti aanu irratti sirriitti hirmaachuu danda'uu qabna jechuudha. Wanni ani isitti dhaamuudhaa dhufe asittis Ameerikaattis Kaanaadaattis deebi'ee Oromiyaa hunda keessa deemee wanni ani himuu deemu maali? Kan qabsoofne rakkoo roga hundaan cunqursaan nutti fide keessaa bahuudhaaf qe'ee keenya irratti lafa keenya irratti bishaan keenya irratti malkaa keenya irratti albuuda keenya irratti abbaa taane hojjannee hiyyummaa keessaa bahu bakka bara baraa keessaa bahuudhaaf eenyummaa keenyaan oromummaa keenyaan adamsamnee ajjeefamuu hidhamuu salphachuu osoo hin taane kabajamnee ollaa keenyaan wal kabanyee waliin jiraachuudhaaf kana gochuudhaaf ammoo akka zamana naftanyaatti alagaan qe'ee teenya irratti qawween dhufee akka nu bulchine akka zamana wayyaaneetti jallaaf hattuu nu keessaa baateen ilma haati abaarteen dhiitama nusaama orma qallabaa itti fufuun barbaannu jechuudha. Itti barbaannaa kana. Kanaaf akkuma qabsoofne ummata keenya sirna wayyaanee jalaa baafnetti akkuma qabsoofne sirna abbaa irree waggaa 50 dhibbaaf nu nyaachuudhaaf qophaa'aa turre hagamsine ofirraa galchinetti ammallee qalbii osoo hin hirin osoo hin qoqqoodamin tooftaadhaan masakamaa tokkummaa keenya cimsaa saffisaan bilchinaan jala caalaa filannoo nagayaa kan dimokiraatawaa gaggeessine mootummaa Oromoo Oromiyaa kan naannoo keenya qe'ee keenya nuu bulchu mootummaa dimokiraatawaa Itoophiyaa kan nullee qooda keenya keessaa qabnu sabaaf sablammiin biyya saniitis qe'ee isaatirratti ofii nu bulchee Itoophiyaa walii galaan immoo akka bulfannu nuuf ta'u dhaabbachuu barbaannaa jechuudha. Kana gochuudhaan maali wanni eeggamu? Wanni naamusa keessanii har'a dinqisiifadhuuf maali? Isinitti himu? Jeequusitti beeyna takka quba takkaan dhaabnee biyya san Finfinnee hafuura kunneemi. Nuyi barqeerroon Oromoo, nuyi qeerroon Oromoo, nu qabsaa'onni Oromoo, nu uummanni Oromoo qawwee takka osoo hin caalamin qawweedhaan caalamne humnaan caalamne maallaqaan caalamne dippiloomaasiin caalamne osoo isaan taankiidhaan bo'anii hafuura itti kunnee ofirraa kan gaggeessuu dandeenye sammuu keenyatti fayyadamneeti tokkummaa keenya cimsanneeti naamusa keenya cimsanneeti jechuudha. Naamusni keessanii an har'a arge waan guddaadha. Galmi sun xiqqaatee hin seenne jettanii odoo jeequmsa humtanii jiraattanii walga'iin sun isin hafa kunillee silaan godha. Osoo isin wal loltanii
poolisaan oda walitti buutanii walga'iin sun hin godhamu jechuudha. Isin garuu ganama hiriira gootanii hiriira irratti garuu waan Oromoo Oromummaa faarsa waan walqixxummaa bilisummaa faarsa malee waan saba biraa xiqqeessa osoo hin dubbatin galma dheettanii galmi isin hanqannaan xaarii keessanitti osoo naariin warra qindeessanitti osoo naariin oomsitanii ayya ammoo sirritti siitiicha kana rakkatiin reeduu guddaan dhufe kanaaf rakkatta kanaaf naamusni isin agarsiiftan sun tana baay'eetti isin faarsuu fi miti kanan jedhu isinitti himuu geerro hanga isin naamusa qabaattanitti hamma wal dhaggeeffannetti abbaan fedhe abbaa irree ta'uu hin danda'u biyya sanitti akka jedha. Abbaan sirna du'aa Minilik barbaadu wajjin du'ee achitti itti gala malee Oromiyaa irratti hin deebisu lama jedha. Amma booda qe'ee teenya irratti abbaan nuu kan ta'uu akka dandeenyu sabaaf sablammootaan osoo waliin dhiibin osoo waliin dhidhiibin osoo waliin tuffatin osoo waliin sheellakatin walqixxummaaf kabajaan kan jiraachuu dandeenyu naamusa cimaa akkanaatiin jechuudha. Tokkummaa cimaa akkanaatiin akkanatti walitti dhiphattanii waloomsitanii osoo waliin ciqilfatin deemuun kuni dhugatti isin hin boonu. Maaliif beektu miidiyaa jaraarratti waltajjii jaraarratti akka fedhe qoma dheedhee kanan dubbadhu wattaadara miliyoona meeqa waan hin qabuufi miti. Ummata akkanaa ummata tokkummaa qabu qeerroo naamusa qabu ka onnee qabu onnee isaa immoo bakka hin taanetti osoo hin ta'in bakka taate qofatti hojiirra oolchu waan hin qabuuf jechuudha. Kanaaf hedduu na boonsani galatooma. Amma naamusa guddaas waan gootaniif hedduu waan na gammachiiftaniif hireen jara kaanii hin kenninin kennaa jechuudha. Hireen jara kaanii kennu namoota muraasaaf gaafii akka gaafatan hiree isinii kennee gaafii sanarratti yaada bareedaa wal barsiifne adda deemnaa jechuudha. Kanarraa fudhattuumi? Kanaaf namni gaafii gaafachuu barbaadan harka baaftanii na kennaa isin garuu dubbatan warri biraa. Harka qofa afaanii miti. Harka qofa. Boleh sekian. Jawab, kaji. Isin ini kan tak tani kan. Akamotan. Abang kenya, abang kero jual, wan unje dageo kamna. Arraz jalan nus bunus dageo kamna. Karawan tebjecha anu tas gabawan jasrati talmesa gafi siga madu ani Faransai rahin dufe kilometer kum tok dibba nama imalle dufleti itu masagale bakasani tuko sagale bakairira sani tuko naji jiran te difa mana agoda agar man nausa Faransai rati galmanu nutitti kopona akan dufte musimatu jawab saya tu harman sudah ada itu tu betul 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 ihawan mana Ayat kalau doni har kapop berbaju duraan dursee nagaa argatu mootii galatoomaa isin jira akkasuma sillee bakka rabbiin nagaa wannoo agarsiisee akka gaafii nama tokkotti akka ani gaafachuu gaafii kiyya jechuudha. Qophii haala biyya keessa deemu kanatti isin warri karaa biyya arabaas ta'e biyya keessa deemtan ni beektan. Nama waa harkaan qabne abbaa arginutti dhufee gochisa. Arabni nu caaltitii miti karaa bakka hundatti kan nu gochisaa turte, kan nu saamaa turte, kan tumamaa ture jechuudha. Biyya keenya keessatti illee waan akkanaa kanatu jira. Karaa keessatiin ta'ee karaa adda addaatiin uummati keenya waan kana maaliif akka uummanni kun yookiin hidhatan immootu yookiin immootu waan ofirraa dhoogganiin akka uummanni kun qabaatu maaliif waan kana irratti hojjennee kan jedhu gaafii kiyya galatooma. Sagalee dubartiin dhageessarra. Akkam ooltan Oromoo. Jawariin baga hamtuu sitti yaadan jala Rabbiin si baasee jedhan. Halkan san akkitti bulle nuufi Rabbitu beeka.
Kanaafuu gaafii xiyyaatti dabra ani kan dhufe Faransaay irraayi waldaa koomunitii Oromoo hawaasa Faransaay irraayi namoota muraasa wal gurmeessine akkuma obboleessi kiyya jedhe kiiloomeetira 1,200 deemnee dhufne. Nuti gaafa ati ijoollee warri mootummaa qabatee uummata keenya hin jabeessine jettees wayitii uummanni itti roorrisu itti baaneetiin itti iyyinee ijoolleen ilma abbaa gadaatiin nuti wal ajjeefnee aangoo walirraa hin fudhannu jenneetiin osoo heerri nuun hayyamin aangoo nuti filmaata walii dabarsina jenneeni itti hiriira baanee achi jarri nu gananii san jedhan nuti amma akka Oromoo uummata Faransaay jiruutti waan ati jette tana duraayyuu dhaamsa keetiin fudhanneetiin jira waan ati jette si jala hiriirraa jedhaan lammaffaa bara 2018 keessa hin dhufa jettee sadarkaa sagantaa wal jala si jala buunaan nu jala hafte amma ammoo qophooyneetiin si eeynaatiniin akka nurraa nafnee jedha dhaamsa Oromoo Faransaay irraa fideetiin hin dhufe. Galatooma. Carraa kana naagannoo keessanii jalqaba irratti galatoomaati. Anillee bilisooma warra yaadam jedhamaati kan dhufe akkasuma Faransaay irraa hin dhagama. Akkuma jedhan anillee kan dhufe Faransaay irraa yoom akkam xiqqaatti kiiloomeetira 2,300 achi ol fageenya akkasii irraa dhufeetiin asitti keessatti argama. Dhufuu wajjiinuu isin wal arguudhaaf jireenya kootiifis riskii qabsiisee hin beeytanii ciitii waliin keessa jiru hundi keessanuu riskii qabsiisee riskii san keessa dabreetii biyya kana dhufee isin jechuu barbaadeeti. Kanaaf gaafii kiyyattoo itti fuufu gaafii kiyya inni jalqabaa gaafii kiyya inni jalqabaa kan daaddaa jawaariidhaan gaafii inni jalqabaa ni gaafadhu qabsoo gama fuulduraa irratti amma ilaalcha qabsoo kennaa duraan fincila diddaa gabrummaa keessaa gara injifannee biyya teenya ofii kennaan ofiin of bulchinaan jedhutti ce'utti jira. Kanaan wal qabateetiin dhaabbilee siyaasaa dabalatee ati mataan keessan isin mataa keessan dabalateetiin tokkummaan jiru kan nuti sooshaal miidiyaa irraa dhageenyu dhala wanti qabatamaan keessaan jiru hagam takka jabaatee gama fuulduraatti tarkaanfatee abdii nutti sooree hawaasa keenyattis abdii horeera. Isa tokko gaafii isa lammaffaa yoo injifanneetiin kataan taate biyyi keenya waa hedduun duuba jirti. Fakkeenyaaf isa ijoo keessaa saayinsii fi teekinooloojii waliin wal bira deemuu irratti kaayyoon isin barnoota saayinsii fi teekinooloojii hawaasni kee itti injifatee ittiin deemuuf ta'u hagam takka karoora irratti nu qabdanii nu injifachiistanii gara fuulduraa nu tarkaanfachiistanii isiniin jedha. Galatooma horaa bulaa dagaagaa deebana. Orma Faransaay mana guute. Baay'ee warra olaan gidin kenna dura. Mana guutaniif tanii tasgabbaa'ame hedduu galatoome jawaa annas roodha kan dhufe Hoolaandirraa. Egaa wanni bakka kanatti argamuudhaaf dirqamnee fi akka hiree ta'ee obbo Jawaar nu biratti nu keessatti argamuu hin dandeenye. Sunis akkuma beektan waa'ee dhiphina yerooti. Inni dhufuu dadhabu ammoo nuti bakka inni jirutti deemnee isa bira dhaabbachuun isa jajjabeessuun Jawaariif hamilee ta'uun Jawaariif hamilee ta'uun yeroo kanatti isa kana durii caalaa hedduu barbaachisaa fi murteessaadha jennee waan amanneef akkuma warra Faransaay nutis kiiloomeetirii hedduu deemnee bakka kanatti argamne. Kana ammoo waan guddaa goonera jechuun hin dandeenyu. Jawaariif kanaa oli soorri Hoolaandu dhufnee walakkaa galma kanaa guunnee hedduu nu gammachiisa ture garuu homaa gochuu hin dandeenyu gara fuulduraatti maal akka goonu irratti yaalla. Egaa wanni jechuu barbaadnu obbo Jawaar wanni hanga ammaa hojjettee waan ajaa'ibaati waan beeknu waan nu boonse waan bakka kanaan nu gahee ammas ammoo akka carraa ta'ee qormaanni jajjabaan hunda keenya jira. Qormaata kana irra aanuu kan dandeenyu hooggana akka kee balaa saba kanatti kallattii kamiyyuu aggaamamuu afoo dhaabbatee ummata kana sochoosee
wanta daandii irraa bahutti jiru nama daandiitti deebisu qabaachuu keenya kan arra hedduu nu jajjabeessu malee silaa akka haala biyya keessatti arginuun akka jijjiiramni kun sarara gadhiisee karaa hin barbaachisnetti deemaa jiruufi silaa hedduu hamilee keenya cabatu garuu hoogganaa akka Jawaar Sabboonaa kan abdiin irratti gatamu qabaachuu keenya hedduu nu jajjabeesseera. Si wajjin jirra hanga dhumaatti dhaabbannaa asittis biyyattis waan ummanni kan keessirraa eegatu beektaa sannuuf hojjedhu nuti ammoo waan dandeenyu hundaa si bira jiraachuu barbaada. Kanuma galatooma ulfaadha. Warra Jarmanii. Isin warra Jarmanii. Aya jibut. Gaaffii lamaan qaba. Gaaffiin tokko qeeroon nagee ta'uu atis biitiinis addunyaanis ibsitee jirti. Warri baalaadaraa walii qabamee harkata kan galma xiqqaa akkanaa keessatti walii qabamanii ashabaarii jaanii harkata kan dhodhoowwanii ibsan kana akkamitti ilaalta? Kalamada ammoo waa'ee saatanaawi biyya guutuu saatanaawi biyya teenya kuunfattee jirti wal jaaranii galmee hunda keessaa uummata Oromoo baasanii jiran kanoo akkamitti ilaaltaadha? Gareen kana keessaafuu hedduu jabaattee jirti. Hawwan keenya gabbaa'anii waa gurguratanii hojii deemanii galuu dadhabanii jiran kanoo akkamitti ilaaltaadha? Galatu. Okay, gaaffii sadii qofaan qaba. Raawusee siin jaalladha akka gaariitti. Almada filannoo irratti hin deemaa jirta. So filannoo irratti akkamitti hirmaachuu deemta? Yeroo xiqqaa kana keessatti akkamiin mo'uuf deemta? Almada ani intala Direedawaati. Direedawaan hedduu atteeshinaa keessanii fudhattu maaliif? Irra hedduu keessan jechuun warra Oromoo fi daabbanii jettan irra waa'ee Finfinnee fi Oromiyaa ta'an irratti hedduu haasoftan. Garuu atteeshinaan qabdan waa'ee Direedawaa irratti maaliif akka ta'e naa deebisuu dandeessaa? Sadaffaa waa'ee bilchiginaa paartii maal yaadda? Gaafuma kana galchuun. Ani gaaffii lama qaba. Akkuma jarri warri Direedawaa yaada kaasan san yaada addaa qaban jechuudha. Yeroo naannoo Amaaraatitti laga Xaanaa moo laga Baarii jedhan san ilmaan Oromoo naannoo Oromiyaa irraa kaatee achitti bishaan san keessa cambaa san guurraa turte aramaa san. Amma magaala Hara Dambal ka jedhamu san keessa dhaladhee amma magaala sanii dhufe harri Dambal suni waa lama miidhamaa jirtu. Inni tokko keemikaala sheer Itoophiyaa ka jedhu sun keemikaala wayiiti jira. Keemikaalli sun achitti faca'ee Jawaar illee yaadataa yeroo Adaamaa dhaqesanii warri Adaamaa baayineerii dalaganii ijoolleen magaala Baatuu irraa dhuftee itti himtee jirti. Dhimmi sunillee achumaa calise guyyaa sanii ala waa'ee magaala Baatuu itti deebi'anii haasawanii jiranii jechuudha. Uummanni namni dhalatu qomaa ta'ee kun ilmi daddabaa dhabataa kun ka ija qabne kun ka harka hin qabne dhalataa sababa keemikaala sanii jechuudha. Warri qaamaan deemee dalagullee harki isaa kottaa'ee gala. Osoma jirru qomaa ta'aa jirra jechuudha biyya keenya keessatti. Inni lammataa ammoo أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Okay, yaada kiyyan fidadha. Inni lammataa ammoo inni lammataa wanti jechuu barbaadu laga baatuu keessatti cambaan jedhan suni ramamu guutamee jira. Karaan bishaan ittiin argatanii dur lagni sun qurxummii horsiisan beekamaadha. Akka biyyattiitti jechuudha. Akka naannootitti illee odoo hin taane qurxummiin sunillee badee bishaan sunillee sababa keemikaalii sanii badee jira. Isa kana akkamitti ilaalta? Sibirallee dhufanii waan kana dubbatanii jiranii isaa kanatti illee maaliin yaadda jedha galatoo. Ayyee galatoo deebiin kenna abacha Katuraa warri Faransaay hedduu galatooma. Faransaay Hoolaandii Siviiliis bara dhaquu hin dandeenye. Iskeejuulii baay'ee taayiti amma saffisaan akka hin deemu eegaa jiranii deemuu qaba. Hojiin baay'een hojjetamuu qaba. Garuu hin dhufna akka osoo hin ta'in hogganoota biraa wajjin probably Feebruaarii Maarch keessa yoo dandeenye filannoo dura dhufuu yaalla. Warri Faransaayis warri Hoolaandis warri biran dhaqin ka Ameerikaatis ka gama kanaatis isaan wanni jechuu barbaadu waa'ee nageenyaa hidhannoo irraa wal qabatee ka'e look wanni guddaan qawwee jechuu miti wanni guddaan caasaa nageenyaa cimaa qabaachuudha. Humni addaa Oromiyaa humni nageenyaa Oromiyaa milishaan Oromiyaa meeshaan qabu yoo gilaashii qabaate rasa keessaan qabu maaliif mootummaa uummataa yaadu waan hin qabaatne sirriitti himu filannoon kun waa hundan fuudhu garuu namoota waa furuu danda'an gara fuulduraatti isin bita mootummaan uummataan filame gaafii uummataaf deebisa uummataaf hojjeta sababa kanaaf waa'ee nageenya irratti illee waa'ee misoomaa irratti illee deebii warra ammaa kanarraa baay'ee eeggachuun ulfaataadha namni akka kiyyatti dhiyaatu hin jiru gariin jallataadha ka silaa qalbii wayyaa humnaan qabu jechuudha. Humna akka horatoo yoo barbaaddan filannoo kana irratti hirmaachuun baay'ee barbaachisaadha. Warra mootummaa amma jiruuf yeroo kennaa fi eeyyee jechaatiin ture. San qofa osoo hin ta'in sirna IPRDF guutuutti diiguu osoo dandeenyu yoo diine paartileen keenya kuun hidhaa waan jiraniif kuun biyya alaa waan jiraniif waan bakka buufannu hin qabaatiniif haga bakka buufannutti haga waan bakka buufannu qopheeffannutti ce'umsaa godhaniif. Murtiin ture maali? Murtiin ture ce'umsa waggaa lamaa tana geggeessanii waan gaarii yoo geggeessan uummanni Oromoo akka haaraatti filata. Yoo hin geggeessin galateeffatee amaanaa itti kennesan irraa fuudhee hoggana haaraa filatee itti kennaa jechuudha. Kanuma wanni walii kenna wayi wandoo isaati. Iccitiin biraa tokko hin jiru. Amma akka filannoof hin qophooftan warri akka kiyyaa warri filannootti seeruu barbaadu hoggana haaraa barbaachisaa. Mootummaa haaraa barbaachisaa jennee deemaa jirra. Mootummaa haaraa barbaachisaa yoo jettan nu filattan. Lakki warri jirtu waa bu'uu jettan jara filattan jechuudha. Hamma filannootti obsuudha. Hamma isaan humnaan hin deemnetti obsaan biyya tasgabbeessanii gara filannootti deemudha. Gaafa filannoo warri taayitarra jiru dhuunfaan isaa ta'u akka paartitti waan waggaa 27 nu godhan dhiibnee fi jirraa waggaa lamaan hojjetanitti waan waggaa 27 nu irraanfachiisa yoo jettan korojoo dheeytanii filattan. Lakki waggaa lamaan kanatti waan guddaan hojjenne waan hojjechirree jettan immoo irraa fuutanii warra haaraatti kennitan. Kanumaaf jiran qabsoofneef kanumaaf jechuudha. Gara tokkummaa hooggantootaatii fi jaarmiyootatti hoogganni amma mataa ol jalan kaayanne ka amma adda adda fiigu sun abaarsa qaba homaa gochuu hin danda'amu. Sirriitti hima. Roorroon amma dhufuuf deemtu aggaammiin amma Oromoo fi sirna federaalaa biyya sana irratti godhamaa jiru san arguu yoo barbaaddan miidiyaa Itoophiyaa banadhaa laala. Televiziyoona Itoophiyaa, reediyoo Faanaa,
waalta biyya alaa kanaa waan deemu waraaboon irraa bu'ee qeerransi irra ba'u jee amma kalabee nama caccabsuu dhufuu ta'a kan irraa ka'uu nama dhoorgu dhufuu ta'a kun immoo abaluma abaladdan babaasu ani wani isinitti hoogganoota hunda wajji mari'achaa jirra garaagarummaan homaatu hin jiru hoogganoota jidduutti kanaaf bifa kanaan kanatti jirra dhumarratti masgiida keessa kan jirru hedduu galatoomaa warri masgiida illee nuu galatoomaa hawaasni as jirus nuu galatoomaa deengadda charchiitti godhanne arras masgiidatti godhanne wanni ani isin gorsu uummata keenyas jirtanii wanni ani isin gorsu warri kiristaanaa bataskaana guddaa jaarradhaa bitadhaa warri muslimaa masgiida gaarii akkanaa tolfadhaa walga'iillee keessatti godhattanii salaannis waan eegalaa jiruuf dhumarratti wanni ani isin dhaamu maali tokkummaa keessan cimsadhaa jaalala keessan cimsadhaa barnootan cimaa kanuman isiniin jaa gaafa miidiyaa walitti deebinaa hedduu galatoomaa isiniin jaaladhaa amma nu dabarsitanii yeroo kaa walitti deebinaa galatoomaa. Jawab, jawab.